Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti akkaataa kamiin daataa keenya soort akka godhannuu fi akkaataa kamiin filtara akka godhannu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Guyyaa irraa immoo kan waliin ilaallu akkaataa kamiin daataa keenya hederiisaa akkaataa kamiin peejii hundumaa irratti ilaaluu akka dandeenyuu fi akkaataa kamiin duplicate daataa kan ta'an keessaa haquu akka dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni miseensa haaraa taatanii gara fuula YouTube kiyya dhuftan subscribe utuun godhin akka keessaan baaneen jedha. Warroonni miseensa taatan immoo hiriyoota keessanii fi fuula YouTube kiyya kana qooduu akka hin daganneen jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irraa gaafa seennu akkaataa kamiin hederoota kana hedersa warra mata duree kana jechuudha. Mata duree kana akkaataa kamiin fuula itti arguu dandeenya. Fuula garaa garaa jira amma akkaataa kamiin arguu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Akkaataa kamiin arguu dandeenya print ta'e akka bahutti jechuudha. Akkaataa kamiin print ta'e akka bahutti adjust godhachuu dandeenya ta'uu fi maal goona eessa dhufna jechuudha. Yoo home irra jira ta'e insert irra jira ta'e page layout kana dhufna. Page layout kana dhufne maal goona daataan kun teebiliin kun yoo akka bal'ata ta'e yoo hin bal'ata ta'e fuula tokkorra hin darba ta'e portraitidhaan fuula tokkorra darba ta'e landscape godhachuu dandeessu. Landscape godhachuu dandeessu asirra dhuftanii jechuudha. Portraitidhaan hin guddata ta'e landscape godhachuu dandeessu. Isa kana adda baasuun maal goona view isaa ilaaluu qabna dura. View isaa ilaallu portraitidhaan hin ga'uu isa jedhu view kana dhufnee maal goona page layout kana irratti click goona. Gaafa page layout kana irratti click goonu fuula tokko irratti bahuudhaaf hin guddata jechuudha. Hin guddata waan ta'eef isaa booda teebilii kana tariitii yoo adjust gootan barreeffama dheeraan qabu ta'e babal'atee jira ta'e fuula tokkotti isinii dhufuu danda'a. Yoo fuula tokkotti dhufuu hin danda'u ta'e garuu maal goona fuula tokkotti dhufuu hin danda'u ta'e maal goona landscape godhanna jechuudha. Landscape godhachuu dandeenya. Yoo landscape dhiibnes maal goona portraitiin baafannes iddoo kana dhufnee scale isaa gadi buufna jechuudha. Scalein ittiin print ta'u gadi buufna jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo kana iddoo kana dhuftanii scalein ittiin print ta'u arganna jechuudha. Scalein ittiin print ta'u arganna. Isa kana gadi buufna jechuudha. Gaafa gadi buufnu maal ta'a hin dhufee peejii tokko keessa nuu gala jechuudha. Peejii tokko keessa nuu gala. Bifa kanaan peejii tokko keessa nuu gala. Bifa kanaan arguu dandeenya jechuudha. Page layout isaa bifa kanaan erga agarree booda amma olaaltanii hederiin qabu kun hederiin qabu fuuluma isa jalqabaa qofaarra jira hederiin. Fuula jalqabaa kanarra jira. Tarii fuula jalqabaa kanarratti mata dureetti gochuu dandeessu. Mata dureetti gochuu dandeessu marji godhee mata duree iddoo kanaa unka baay'ina gandoota baadiyyaa Oromiyaa jala jiranii jennee mata dureetti godhachuu dandeenya. Erga kana godhannee booda hederiin kun akka irra deddeebi'ee mul'atuu fi maal goona page layout kana dhufu. Page layout kana gaafa dhufnu maal argina jechuudha. Warroota kan argina akkuma isiniin jedhe. Isaa booda maal goona diagonally drop down arrow kana irratti click goona jechuudha. Diagonally ishee jirtu kana irratti click goone erga kun nu dhufee booda maal goona marginii isaa maal akkaataa kamiin akka sirreessuu dandeenyu ruuleriin jira waan ta'eef inni kun badaadha. Asitti hin barbaachisu. Eessa dhufna jechuudha addana dhufna jechuudha. Header kan jedhu kanas barreessuu dandeessu isin headerii isaa asitti barreessine. Moor garuu isa kana ammoo kan ilaaluuf deemnu waan ta'eef maal goona isaa booda erga kanarratti dhufnee booda ishee kana keessatti click goona. Row to repeat at top isa jedhu kana. Row to repeat at top kan jedhu kana keessatti click goone isaa booda maal goona jechuudha. Row mata duree keenya headerii keenya qabate kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Kunoo pointerii keessan fiddanii gaafa iddoo kanarra fiddanii kana isinii kenna. Isaa booda irratti click gootu erga irra click gootanii booda select godha row sana. Isaa booda isa okay jennee baanu. Erga okay jennee baanee booda maaltu jira jechuudha. Kunoo bifa kanaa yoo ilaaltan asitti hederiidha silas kan barbaadamu waan ta'eef kan barbaadamu bifa kanaa yeroo ilaaltan hundumarratti hederiin jira jechuudha. Bifa kana yoo ilaaltan hundumarratti hederiin jira jechuudha.
hundumarratti headeriin jira. Hundumarratti headeriin jira jechuudha. Bifa kanaan headeriitti gochuu dandeenya. Fuula kana dura fuula kana qofaarra ture amma garuu fuula itti ceera. Fuula itti ceera. Fuula itti ceera. Bifa kanaan heederii qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin kan barbaannu kun kuulamanii barbaannu kana yoo akkas dheerata daataan keenya ta'e kuulamanii barbaannu kun irra nuuf socho'uu danda'a. Irra nuuf socho'uu danda'a. Akkaataa kamiin roon kun irra nuuf socho'uu danda'a isa jedhuu fi fakkeenyaaf amma maqaan gandaa kun dhokachuu hin qabu. Warra kaan dhokachuu danda'u. Gaafa scrollii keenya akkas bunnu irra nuu deemuu danda'u jechuudha. Irra nuu deemuu danda'u. Kanaaf akkaataa kamiin sana hojjetannaa jedhuu fi maal goonaa iddoo kana fidannaa iddootti split gochuu barbaaddan itti fidattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuulamanii kun akka ranaa deddeebi'uun barbaada. Roon kun akka ranaa deddeebi'uun barbaada. Kanaaf irra deddeebi'uun isinii jedhu irra akka inni bololi'u jechuudha. Akka inni irra bololi'uun barbaada. Gaafani scrollii koo oliif gadi bubbutu scrollii kana gaafan olii gadi bubbutu akka inni irra naa deemuun barbaada roon. Scrollii koo kana gaafan akka dalga butu kuulamanii ani barbaadu sun akka irra naa bololi'uun godha jechuudha. Kanaafi maal goona jechuudha asitti kilik godha isaa booda split kan jettu kanarratti gaafan kilik godhu waan kana nuuf fida jechuudha. Waan kana fakkaatu nuuf fida. Waan kana fakkaatu nuuf fida. Isaa booda adjustii godhan jechuudha. Adjustii godhan isheen kuni roo kana qofaatu mul'achuu qaba waan ta'eef roo lama waan jedhe roo lama. Roo tokko qofaa heederii qofaan akka mul'atu. Isa kana immoo kun akka deddeebi'uun barbaada malee tokko lama sadii lakkoofsa kana miti. Maqaa kanan barbaada maqaa ganda kana. Kanaaf maqaa ganda kana yeroo hundumaa arguun barbaada waan ta'eef akkasan godhadha. Ergan kana godhadhee booda amma tuni ragaa kana akkas deemsise inni irra bololi'aa jechuudha laala. Inni irra bololi'aa hin dhokatuun dhokataan jiru ni laala. Barreeffama keenya waa'ee ganda kana asiichi amma barbaanne barreessuu dandeenya inni irruma bololi'aa jechuudha. Duuba deebiin. Mee asii gadi kan immoo ilaalu. Mee scrollii kana asii gadi scrolla godhu. Ilaala. Amma mata duree kana fudhatanii ilaaltanii heederiin kun jechuudha. Heederiin kun yoo fudhatanii ilaaltan irruma deddeebi'aa jira. Irruma deddeebi'a. Ilaala. Amma meeqarra jira? Mee maqaa gandaa kanaa dhokatu. Amma meeqarra jira? 59 irra jira. Utuu deemnee numa deema mata dureen garuu numa jira. Mata dureen dhokatee jiru. Mata dureen kun dhokatee jiru. Kuulamanii kun dhokatee jiru. Numa deema jechuudha laala. Laala amma meeqarra jira? Mana dhibbaa galleerra, mana kumaa galleerra. Garuu mata dureen numa mul'ata. Irruma deddeebi'amee mata dureen kun numa mul'ata. Kanaaf spliitiin kun maaliif nu fayyaddi jechuudha. Daataa nuti yeroo hundumaa akka inni irra bololi'ee nu argamu barbaannu iddootti murteessinudha jechuudha. Heederiin irra bololi'ee nuuf argamu waan ta'e heederii kana irra bololi'ee akka nu argamu. Yoommoo kuulamanii irra bololi'ee nuuf argamu jennate kuulamanii akka irra bololi'ee nuuf argamu gochuu dandeenya jechuudha. Yoo tariitii asirraati balleessuu barbaanne asirraa balleessuu barbaanne mallattoo kana mallattoo spliitii kana yoo asirraa balleessuu barbaanne asuma irratti double click goone hin bada. Rumne spliitii moo kana irratti ni jiru double click goone irraa bada. Hin badeera. Amma gara tokkotti deebinee irraa jechuudha. Yoo mottu deebisuu barbaanne asumatti click goone split ennaan. Split gaafa goonu isa kana akka fidannu maaliif kuulamanii kun akka argamu barbaanna waan ta'eef bifa kanaan yoo akkas gotonnu yoo akkas deemnu amma kuulamanii baarra jiru kun inni argama jechuudha. Nu argama dhokatuun. Asii olis yoo deemne roon lammaffaarra jiru kun tokkoof lamarra jiru kun numa mul'ata jechuudha. Haa ilaalu. Numa mul'ata. Kunoo ilaala. Numa mul'ata jechuudha. Dhokatuun ilaala. Numa mul'ata. Roon lama kuni numa mul'ata jechuudha. Roon lama kun amman fedhee asii gadi scroll godhaa numa mul'ata jechuudha roon kun. Numa mul'ata ilaala. Numa mul'ata. Yoo dalga deemnes kuulamanii kun numa mul'atan dhokatu. Ilaala. Mul'ata. Kanaaf bifa kanaanii maaliif nu fayyadanii kun jedhuu fi daataa baay'ee bal'aa ta'e daataa fuula hedduu qabu yeroo qindeessinu mata duree isaa akka salphaatti arganne waan hojjennu beeknuufidha jechuudha. Mata duree isaa salphaatti arganne waan hojjennu akka beeknuufidha waan ta'eef bifa kanaatti fayyadamuu dandeenya. Free Spanners kan jettu kunis kanumaafidha waan biraa biti faayidaan ishee
Mee fakkeenya freeze panelsii kanas haa fayyadamnu mee. Maal goona kana select goone freeze panelsii yoo jenne freeze top rows edha. Top rows kana gaafa akkas goonu ilaallu. Top rows gaafa dhunni ishee row tokko qofaadhaan nu gasha. Row tokko qofaa nu gasha waan ta'eef badaa row kanarraa mata duree hin jiru. Mata duree itti kennina ta'e jechuudha. Table header tuun taane mata duree itti kenne mata duree sana qofaa naannessa waan ta'eef badaan kuni yoo mata duree sana qofaa balleessina header table kanaa kan nu deemu. Kanaaf ani kanan fayyadamu yeroo baay'ee yoo tareeti freeze first kulamanii yoo jedhate samma lakkoofsa ishee kana qofaa nu deddeebisa malee kulamanii nuti barbaadnu lakkoofsa qofaa nu agarsiisa. Row tokkoffaa fi kulamanii tokkoffaa qofaadha freeze godha waan ta'eef yookaan irraa nu akka inni irra nu deemu godha waan ta'eef isa kana badaan fayyadamnu irra caalaa kan fayyadamuu qabnu isa kamidha ishee kana jechuudha. Spliitiin kun gahee guddaa taphatti jechuudha. Asitti kilik goone split gaafa goonu akka bifa kanaan kulamanii kana firoon kun irra nu deddeebi'u jechuudha. Moo ilaalle roon keessan idduma sana ta'a mata dureen teebilii keessanii. Yoo dalga deemna ta'es akkasuma. Yoo dalga deemna ta'es akkasuma achuma ta'an nokkatu. Kanaaf kun faayidaa olaanaa qabdi jechuudha. Faayidaa olaanaa qabdi jechuudha ishee kuni. Bifa kanaan teebilii keenya bifa salphaa ta'een akka mul'atu godhachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tareetii asitti sila isinii kaase as keessa daataawwan duplicate ta'antu jiru. Maqaa gandootaa kana keessa ganda 2 3 4 5 6 jira ta'a. Hin beekamu gandi yeroo isiniin jedhu ganda 2 3 maqaa adda addaatu hin taane gandumti tokko duplicate ta'ee jiraachuu danda'a. Amma asuma fudhannee ilaale abbaan gooroo kun lama kan biroon jiru jechuudha. Kan biroon jiru waan ta'eef isaa kana akkamitti dhabamsiifna duplicate kan ta'e kan akkaataa kamiin dhabamsiifna daataa kan jiru kana dhufnee jechuudha. Maal jetti remove duplicates kan jettu kun jirti. Remove duplicates kan jettu kana irratti kilik goona jechuudha. Isaa booda my data has headers jettu sanas kilik goonu. Data has headers gaafa innu maal nu fide jechuudha. Mata duree nu fide. Yoo mata duree nu fiduu baate iyyuu kulamaniidhaan fayyadamna akkuma sila kanaan maqaa gandaadhaan hin barbaadu. Maqaa gandaa kanaa goonu isaa booda okay jenna. Maal argate jechuudha? Duplicate 37 argateetu 964 hambise jechuudha. Duplicate kun keessaa bada jechuudha. Keessaa bada. Okay jennee yoo baanu haa ilaallu danne. Okay ne gaafa baanu amma abbaan gooroo sila 2 ture hin jiru garuu. Hin jiru. Bifa kanaan daataa keenya duplication isaa balleessuu dandeenya jechuudha. Kan redundancy as keessa jiran balleessuu dandeenya jechuudha. Irraa deebinu. Maal goona remove ishee kana wanne daataan keenya mata dureen kun default gaafa hin bantanii my data has headers ni jedhu kun selected ta'e jiru unselected ta'e jiru. Kanaaf yoo my data has header jennee garuu bifa kanaan headeroota keenya nu fida. Headeroota keenya keessaatii kan duplication isaa balleessuu barbaadu select goona. Isaa booda duplication 37 balleessaa jechuudha. Eenyu jala? Ganda jala. Garuu cooraa balleesseera balleessine. Cooraa balleesseera hin balleessine. Yaayyoo balleesseera hin balleessine. Mattuu balleesseera hin balleessine. Duplication jiran kana hin balleessine jechuudha. Asitti garuu duplication sila agartan abbaa gooroo balleesseera jechuudha. Bifa kanaan duplication balleessuu akka dandeenyu beekuun gaariidha. Waa'een validationis yaa'u ruulii kennuufidha. Ruulii kana yoo guutte ruulii kana kan guutu access naa godhi. Ruulii kana kan hin guunne immoo bira naa darbiidhanis. Kanaaf badaanni kun asitti nan barbaachisu. Bifa kanaan daataa keenya itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Split data illee jira jechuudha. Split gochuu barbaaddu ta'e combine gochuu barbaaddu ta'e inni kun more word keessatti irra caalaa fayyada. Asitti garuu badaaluma amma kana mara nu fayyadu asitti bifa kanaan daataa keenya qindeeffachuu dandeenya jechuudha. Akkuma sila isiniin jedhe view saas gallee jechuudha. View galle page layout kana ilaalla.
isaa booda bifa kanaan arrange erga godhanne ilaalle booda view isaa gaafa kana fakkaatu print gochuun yoo print goone jechuudha. Print ni godha. Sababni isaa maaliif kan akka page tokkotti kaayera waan ta'eef page dhaan immoo ilaaltaan kun grid keessa jira. Grid page dhaan jiraatira. Grid kana keessa page dhaan jira jechuudha. Grid nama fudhatan ilaaltanii xiqqeesseetiin agarsiisu asii display isaa. Ana caalaan deemu naan jedha amma kun grid tokko kun grid lama Excelin gaafa page layoutidhaan keessan grididhaan isin agarsiisa jechuudha. Kana jechuun fuula tokko jechuudha. Documentii fuula tokko ammatu print gootanii kan normally print isinii godha jechuudha. Kanaaf page tokkodha kun page lamadha. Word irratti suma page tokko lamaan jechuudha. Excelin immoo bifa kanaan ka'a. Kanaaf normally iddoo duraatti adeemsu bifa kanaan teebilii keenya qindeeffachuu dandeenya jechuudha. Kanatti fayyadamaa isin jira. Baay'ee waan salphaadha. Breakii kana maal kana yaa'u daataan kulamaniidhaan akka taa'uufidha. Excel irratti badamma kana mara. Kana sitti kaasuun hin barbaachisu. Kana fakkaata. Barumsarraa kana fakkaata. Asirratti yoo gaaffii qabaatanis karaa keessaa naa barreessuu dandeessu. Waan isin hin galle jiraate naa barreessaa jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan akka miseensa kiyyaa taatanii jira. Subscribe tun godhin akka hin baane jecha amma mata duree itti wal agarutti nagaan naa tura. Horaa bulaa.